Akka bultan dhaggeeffattootaaf fudhattoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru luba Qannoo Galaanin jedhama. Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Ganama kana sagalee isaa nuu erga'oo. Mee Isaayyaas 56 dubbisa. Lakkoobsa 3 kaasee. Namni ormi gara Waaqayyootti yommuu deebi'u, Waaqayyoo dhugumaan saba isaatti gargar na baasa jedhee hin yaadin. Inni xu'aashiinis kunoo ani muka gogaadha hin jedhin. Egaa Waaqayyo xu'aashota sanbata koo eeganiif wanta na gammachiisu godhaniif kakuu koo jabeessanii eeganiifis ani mana qulqullummaa koo keessattis ijoollee dhiiraaf durbaa qabaachuurra kan caalu maqaa bara baraan hin banneef seenaa isaan ittiin yaadataman nan kennaaf. Warri ormaa anaaf hojjechuudhaaf na jaallachuudhaaf anaaf sagaduudhaaf ana Waaqayyotti maxxananii warra sanbata koo utuu hin xureessin eegan kakuu koottis jabaatan hundumaa immoo ani gara tulluu koo isa qulqullaa'aatti ol nan baasa. Mana kadhataa isa kan kootii keessattis isaan nan gammachiisa. Manni koo saba hundumaaf mana kadhataa waan jedhamuuf qalmi gubamuuf aarsaan isaaniis iddoo aarsaa koorra isaaniif hin fudhatama jedhe. Waaqayyo gooftaan inni saba Israa'el warra bittimmooffaman walitti qabu ani warra amma walitti qabaman kana malees kan biraa dabalee walitti nan qaba jedhee. Ameen. Waan dinqiidha. Meen kadhanna Waaqayyoon. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos sagaleen jaalallee kootii tullootarra utaalaa gara koo dhufeette. Sagalee jaalallee keenyaa sagalee ganamaa sagalee yeroo dhalootaa nu wajjin turte sagalee gaarii bareedaa sagalee misiraachoo gara keenya kottu nu eebbisi. Hafuura hamaa dha'i. Iddoo baqaaf iddoo dhaqaa nu ta'i. Biyya nagaa nu oolchi. Ergaa keetutti dubbadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namni ormi gara Waaqayyootti yommuu deebi'u Waaqayyo dhugumaan saba isaatti gargar na baasa jedhee hin yaadini. Ormiyyuu bakkeedhaa waamee bakkeedhaa foorcoof siiquu waamee yommuu gara mana isaatti deebisu harka isaa mana isaa keessa warra jiran immoo nagata jedhanii yaadiniidha. Waaqayyoonni caakkaa dhoqqee laaqii keessa lixee namoota baasu si garbicha isaa maaliif si gata? Ati jaallattee iddoo kee gadhiiftee hin deemiin waamicha kee hin xureessin filatamuu kee hin tuffatiin malee maaliif si gata? Garuu ati waamicha kee xureessinaan, waamicha kee balfinaan, waamicha kee tuffachiifnaan si gata gaaffii hin qabu. Maal warqee maaliiti si gata? Furuursee si gata. Nan gatu seetee calin jedhin. Inni baay'in.
Inni xu'aashiinis kunoo ani muka gogaadhaa hin jedhiin. Xu'aashiin jedhamu kuni nama dhalchuu hin dandeenye silbiisa ta'e yookiis akka horii tumame kan goge jechuudha. Ani muka gogaadha hin jedhiin namni kun jedha. Dhala'uu hin qabu maaluu hin qabu ani muka gogaadha ofiin hin jedhinidha. Waaqayyo inni isaan abdii warra hin qabne kanaaf illee abdii kakatu Waaqayyo siin immoo si gataare. Xu'aashota sanbata koo eeganiif wanta na gammachiisu godhaniif kakuu koo jabeessanii eeganiifis ani mana qulqullummaa koo keessatti kellaa isaa keessattis ijoollee dhiiraaf durbaa qabaachuurra kan caalu maqaa bara baraan hin banneef seenaa isaan ittiin yaadataman nan kennaaf. Abeet Waaqayyo si haa galatu. Seenaa isaan ittiin hin banne hin irraanfatamne itti yaadataman tarree gurguddootaatti seenaa jarri itti yaadataman nan kennaaf jedha. Seenaan yookiis taarik nama saamuudhaan waan argamuuti. Namooti baay'een teelaanumaan kaa'ee dhufanii seenaa galagashanii namaa kanuma isaanii godhachuu barbaadu. Seenaa isaanii ta'uu hin barbaadu. Akkoo bishaaniif zayitii wal hin fudhanne namichiif seenaan sun wal hin fudhatu. Seenaan abbaa qaba, deemsa abbaa qaba. Haalli jireenyaa abbaa qaba. Han abbaa tokkoo fuudhanii kan koo godhachuun jireenyan ta'u. Isaanin gorsa. Isaanitti dubbata. Waaqayyo seenaa namaan balleessine. Seenaa isaan ittiin yaadataman nan kennaaf. Warri ormaa anaaf hojjechuudhaaf na jaallachuudhaaf anaafis sagaduudhaafis ana Waaqayyotti maxxananii warri sanbata koo utuun xureessin eegan kakuu koottis jabaatanii hundumaa immoo ani gara tulluu kootti isa qulqullaatti ol nan baasa. Warra sanbata koo eegan, warra seerrata koo eegan, warra akka dubbii kootti jiraatan tulluu koo isa qulqullaattan ol baasaa jedha. Nama nana nama waan baay'een sii gamsise nana. Waaqayyo gara tulluu qulqullaatti si baasuu barbaada. Waaqayyo gara iddoo qulqullaatti ol si baasuu barbaada. Immoo dhaabattee isa komatta. Immoo dhaabattee isa qoccolta. Iddoo ol jedhaatti si baasuuf jedha Waaqayyo. Seenaa kee haaressuuf jedha Waaqayyo. Seenaa zarimaan zariin kee hin qabne sii kennuuf jedha Waaqayyo. ባለ ታሪክ ሊያደርግ ይፈልጋል ጌታ። እንተ ደግሞ የተንሸራተትክ ወደ አመድ አትንከባለል፣ ወደ አቧራና ወደ ትቢያ አትንከባለል። እግዚአብሔር ግን ከፍ ያደርግሃል። ኦልሲ ቀባ ዋቀኝ ጋራ ወልጀዳፍ ቁልቁላ ሰነረስና ባይዳ ዋቀኝ namni har'a sagalee kana mu dhaggeeffattu waan gatii hin qabne ani of hin jettu namoonni tamanatti ati gatii hin qabdu namoonni siin jedhan
gatii qabda siin jedha Waaqayyo. Gatii qabdaa siin jedha Waaqayyo. Seenaas qabdaa, yaadannoos qabdaa, gaara koosa qulqullaa irrattan ol si baasa jedhe Waaqayyo. Haannaan hiyyeessa kosii keessaa fuudhaa warra gurguddootaa wajjin teessisuudhaaf daaraa keessaa kaasa, awwaara keessaa kaasaa itti. Waaqayyoon nuti amanannu kun nama seenaa hin qabne fuudhee warra seenaa qabani godha. Hiruutiin beektu dhalaa raamuuti. Warra gubaa'ee waaqayyoota akka hin daballe dhorkamani. Waaqayyo inni seenaa ol jedhaa keessan si kaa gaara koo qulqullaattan ol si baasa jedhu. Fideetu gaara saasa qulqulluu Abrahaam faa, Daawit faa, Isseey faa kana taarikii kana keessa galchee galmee qulqullootaa keessatti barreesse. Mucaarra of jibbitu nana, namichaarra ijaan argaa of jibbitu nana. Waaqayyo seenaa haaraa tokko siif qaba, dhimma haaraa tokko siif qopheessaa jira. Balbala haaraa tokko siif banaa jira. Ati waa'ee dubbii Waaqayyoo iddoo laattuuf inni garuu iddoo sii laate jira. Waaqayyo inni waaqaaf lafa uume, inni hundumaa danda'u gooftaan maccaa. Gara gaara saasa qulqullaa sanatti ol dhufu akka dandeessu humna isaaf, ayyaana isaa, araara isaa siif haa baay'isu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa kadhannu. Yaa Waaqayyo, gaarri keenni miidhagaan inni qulqullaa'aan mudaa hin qabne eenyutu danda'e achi ba'ee dhaabata. Namaatti dhaabde malee, namaatti keesse malee. Raaree cubbuu keessaa, kosii keessaa, dhoqqeef daaraa keessaa fuudhee gaara qulqullaa harki dhaabuu danda'u, gaara qulqullummaa gubbaa gubbee isheerra dhaabuu kan danda'u si malee maaltu jira? Kanaaf ati Waaqayyoo isaa nama gatamaa lafaa fuutee nama gootudha waan ta'eef si haa galatu. Amma mucaa dhukkubsataa jiru kana, dubartii dhukkubsachaa jiru kana, obboleessa dhukkubsachaa jiru kana, homtuu gara fuulduraatti kan itti mul'anne kana ija isaa bani. Gaara ol jedhaa tokko, tabba ol jedhaa tokkotti baasuuf akka jirtu akka arguuf isa gargaari. Kana waan dhageesseef si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoos fayyisaa keenyaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eeguu, isin haa eebbisus. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramus. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Quubsaa Tasfaa'ee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa asumaan yommuun xumuru. Gaara ati yaabdee hin beekne iddoo qullaa'aa sanatti ol si baasuuf jira harki Waaqayyo. Hammam qophoofteetta? Guyyaa gaarii.